Akka mul'atan hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo har'a yaada gabaabaa tokko qaba. Innis maali? Dhiichisa dhiyeenya kana Naayiroobii Keeniyaa keessatti dhimma godina haaraa hundeessina jechuudhaan imbaasiin Itoophiyaa ambaasaaddar Dammaqaa akkasumas ambaasaaddar Jeeneraalticha jechuudha. Hojii isaaniitti kenname dhiisanii hojii dippiloomaasii, hojii hariiroo biyyoota lamaanii isaan gidduutti biyya lamaan gidduutti taa'amuu dhiisanii inumaayyuu hojii godina haaraa uumuu daangaa Oromiyaa cirutti gad ta'anii ibsi isaan kennanis sanuma deeggaranii inumaayyuu sadarkaa bulchiinsa haaraa muummicha ministeeraatiin deeggaramu kan jedhu maxxansanii turanii. Guyyaa irraa immoo wanti sun dogongora ta'uu gurraa naannoo Somaaliyaa keessa jiraatan akkasitti dogongora kaafatanii bifa haaraa maxxansanii jechuudha. Kun ilaalcha daangaa Oromiyaadha. Keessattuu aanaa dhaamolee muranii dabarsanii naannoo Somaaliitiif kennuuf kan xiyyeeffatame ta'uu kaasanis kaasuu baatanis uummanni keenya dammaqina qabaachuu qaba jechuudha. Sirni bulchiinsaa mootummaa jijjiiramaa ofiin jiru kan amma jiru kun tooftaa ittiin qoqqoodanii hawaasa kana ofii isaaniitti umrii dheereffatan. Fakkeenya dhiheenuma kana godina haaraa uumna jedhanii Gujii fi Booranaa fi godina Arsii Baalee irraa madda walaabuu hundee ilmaan Arsii kan taate muranii dabarsanii kennanii har'a hawaasa kaleessa waliin jiraataa ture isaan gidduutti rakkoo dhalanii kanarra darbanii dhiheenuma kana mooyyaalee dabarsanii kennu sochii godhaa turanii jechuudha. Kan amma torbee darbe kana keessa Keeniyaatti lafaa fi lafee teenna gurguruuf gurraa kaleessa jijjigaan ofirraa ariitee ilmaan Oromoo Arsii gosti Wacaalee ofitti fuutee qubsiifte har'a akka waan isaan lafti sun ta'e isaanii fakkeessanii dubbachuun safuudha. Gurraan hanga jiraate yeroo takka gosa Sumaalee himatee hin jiraanne gosuma akka Oromootti Oromummaa himatee jiraate har'a godina addaa yoo kan barbaadu taate kaleessa ari'ameetti dhufee ari'amee qubsiifamee godina addaa yoo kan barbaadu taate lafa keenna lafee teenna muratee godina ta'uu osoo hin ta'in of tahee Somaaleetti gad deebi'ee naannoo himachuu barbaade sanitti Somaalummaa himatee achitti uummachuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya wanti hubachuu qabu wanti imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Keeniyaa jiraatu dalagee waan akkaan hamaati. Birmadummaa lafa keenyaa sarba. Birmadummaa Oromiyaa sarba. Uummata keenya lafaa fi lafeen lafas namas dabarsee Somaalee naannoo Somaaliitii kennuudhaaf kan xiyyeeffatedha. Uummata keenya dammaquu qabna. Dantaa aangoo umrii dheereffachuuf jecha gama kaaniin naannoo Somaaliitii fi Affaar gama kaaniin immoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee walitti buusuudhaaf tattaaffiin godhamu kun umrii dheereffachuu sirna kanaatiif osoo warri lafaa fi namas gurgure mul'atee kabaja kan argatu taate Ras Goobana Daacceetu kabaja argata. Kan yeroo sanitti humna qabu, kan waraana qabu. Garuu dhumti isaa maal akka ta'e warri seenaa beeku hundi ni beeka. Har'a inumaayyuu
waan nama ajaa'ibu riratti ummata nagahaa qe'ee isaatirraa buqqisan. Baqataa biyya keessaa godhan abbaa lafaa abbaa lafa sanii ka akaakayyuu fi abaabayyuun isaa achitti dhalate. Hundeen isaa lafa san taate har'a hawaasa riraa baqataa godhanii dirree irratti hambisan. Asiin immoo sirna bulchiinsa haaraa diriirsina jechuun maqaa gurraa dhaamolee gurraan guyyaa keessa dhufe maqaan lafaa aanaa dhaamoleeti. Achiin sammuraa asiin kana buqqisuun maaliif akka xiyyeeffatame abbaa galuuf gala. Ummata keenya dammaqaa wanti isinitti as deemaa jiru gama kaaniin isin buqqisanii gama kaaniin immoo lafee teessan gurguranii nama birootiif dabarsanii isin immoo biyya keessatti baqataa biyya keessaa taasisuuf jiranii. Lafti lafa teenna irraa baqachuu hin qabnu, muramnee nama birootiif dabarfamuu hin qabnu. Falmachuutu fala. Namni yoo falmate fala argata. Tooftaan qoqqoodamiinsaa, tooftaan sabaa fi sablammoota walitti buusanii umrii dheereffachuu mootummaadhaaf ta'a malee hawaasa nagahaatiif, hawaasa kaleessa waliin jiraatu, waliin jiraate, walirraa fuudhe, walirraa hore isaaniif hin ta'u. Kaleessa waliin dheeda qabu, waliin bobbaafatu, isin gidduutti rakkoo dhalchanii akka isin waliin hin jiraanne gochuuf kan tattaafatamuudha. Lafuma warri dhufes warri qubates ka eenyu akka ta'e ka beeku. Deebisanii teetisiin jechuun waan keenteen keetisiin jechuun maaliif akka deemamu tilmaamanii nagaha wal gidduutti buusuutu fala ta'a jechuudha. Kanaaf imbaasiinis warri bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kaarra cal'ise kunis itti gaafatama daangaa Oromiyaa kan qabu silaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Godinni tokko karagga'u fedhii sabaa fi sablammoota naannoo sanirra qubatanii referendamiidhaan akka heeraa fi seera mootummaatti. Kan ammaa kun immoo mallayni jiraannan lafa abbaa fedheetu naannoo bulchiinsa kamiitu dabarsee namaa kennuu fakkaata. Ummata keenya dammaqaa, falmadhu, falmatan fala fidanii. Yoo hin falmatin adeemsi isaanii har'a gurraa dhaamoleeti. Borummoo eessa akka ta'u tilmaamuun naman dhibu. Kanuma jedha.